kitaaba kana keessatti kanuma seenessa qofa osoo hin taane jaallan qabsoo Oromoo keessatti maqaan isaanii ka'ee hin beekne kaasaa isaan keessaa kan akka Mahammad Amin Abbaa Biyyaa kan har'a lubbuun Ameerikaa jiru, Biyyaa Abbaa Jabal, Luleessaa Abbaa Turaa, Abbaa Faaroo, Abbaa Fugii, Mustafaa Yaasin, Mabruukaa Yuusuf dubartii Qacalee kan har'a Noorween jiraattu, Fuuziyaa Mustafaa fi dubaree Shittoo jedhamtu kaasaa. Kitaaba kana keessa yookaan kitaaba kana wanti adda godhu yoo jiraate maqaalee godina Jimmaatti dubbataman kanneen godinaalee Oromiyaa keessaa adda godhan fakkeenyaaf Sabbeertittii maqaa dubartii jabduu yookaan immoo dubartii hangafa godina Jimmaa keessatti waamamuun beekamtuudha. Diggoo, Gennee, Haadha Sharaf, Haadha Kumaa, as keessatti haati Kumaa Akkookooti, Obbo Habiibii isaan Akkookoo barreessan ta'ee beeku Haadha Kumaa jedhamu isaanis kanuma nu addeessa waan ta'eef gamasumaan Obbo Habiib gara waltajjiitti dhufanii haasaa gabaabaa kitaaba isaaniirraa akka nu kaasan kabajaan gara waltajjiitti isin affeerra Obbo Habiib. السلام عليكم. بقنا قاعد نفتني بقى ربي الجنا قاول معقر سيسه كبجموت جالن قبسو كبجموت كيسموت سكنتا كنا كبجموت غلوت ولداشن غيبه وبي كنا فكاتو كنيستني affeerraanaa gootaniif galatooma. Akkuma gariin keessan quba qabdan kitaabni Habiib Abbaa Joobir Baanigaa mata duree imala qabsoo Oromoof muuxannoo koo jedhu kanan barreesse caamsaa 12/2015 giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee bakka hogganoonni siyaasaa, manguddoonni, abbootiin amantaa, artistoonni bebbeekamoonii fi hawwisoon Oromoo hawaasni Oromoo hedduminaan qooda irratti fudhatee bifa ho'aan eebbifameera. Har'as affeerraa Waldaashan Gibee naa gootaniin biyyoo koo lammaffaa kan taate biyya kana gaafa itti eebbifamuu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Kitaaba koo kana keessa eessarraa kaanee maal irra geenye isa jedhu irraa baratu jedhee nabdan. Kitaabni kun bu'aa bu'ii qabsoo bilisummaa Oromoo waggaa 50 darbeeyyi cuunfaadhaan gabaabaadhaan yaadannoo kootiif isinii dhihaate. Bara 1970 keessa bara an dargaggeessa ture an kan dhaladhe magaalaa Jimmaati. Gaaga'ama guddaatu magaalaa keenya keessa ture. Shanan Gibee keessatti bara mootummaa Dargii Alii Muusaatiin booda immoo Maqaaqee Shibbiriitiin namoonni 100 lakkaamantu wareegamanii maatiif abbaa manaa fi ijoollee bakka tokkotti ajjeefamanii bara sana keessa anis akka nama tokkotti darra guddaatu narra gahee muuxannoo koo ijoollummaa sanarraa kaaseen anis gara qabsoo bilisummaa Oromootti dabalan. Bara sana qabsoon karaa lama ture. Humnoota gurguddaa lamatu poolitikaa Itoophiyaa keessa ture. Humni tokko rakkoon Itoophiyaa kun maal inni humna jedhu keessaa tokko
mootummaa Itoophiyaa kana jijjiirree karaa dimookiraasiitiin rakkoon biyya kana jiru gaafii gitaa waan ta'eef karaa dimookiraasiitiin Itoophiyaa jijjiirra warra jedhu tokko ture. Jarra akkasii jara paartii maqaa Me'isoon Ihaappaa warra ijaaraman turanii humni lammaffaan immoo rakkoon biyya keenya keessa jiru gaafii sabaatii dursa kan kennuu qabnuuf Itoophiyaa kan jedhamtu kun sabaaf sablamman biyya kana keessa jiru hundaan hundinuu humnaan waan walitti qabamaniif gaafii sabaa deebi'uu qaba warra jedhutu humnoota lamatu ka'e. Ani humna warra lammaffaa duukaa hordofeen karaa adda bilisummaa Oromoo duukaa deemee qabsoo adda bilisummaa Oromootti dabalamee biyya keessatti caasaa adda bilisummaa Oromootiin dhoksaadhaan caasaa jalatti ijaarama hojjechaa tureen haalli na darqinaan biyya Soomaaliyaatti baqadhe. Gaafan biyya Soomaaliyaa dhaqu hogganoota qabsoo kanaa kan ta'an kan akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, kan Jaarraa Abbaa Gadaafaa hogganoota qabsoo jara sanaa wal buradhee muuxannoo qabsoo keessatti jiru dabaladhee utuu jiru bara 1989 mootummaan Dargii aangoorraa bu'ee anis mootummaan ce'umsaa biyya keenyatti ijaarame. Bara mootummaan ce'umsaa ijaaramu akka lakkoofsa faranjiitti bara sun bara 1991 inni yabiti kun bara sun bara 91 bara mootummaan ce'umsaa ijaaramu anitti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo zoonii godina Jimmaa ta'een ramadamee Jimmaan dhaqe. Har'a baay'een keessa nama waggaa 30 gadi waan ta'eef waan darbe yoo isinii hin galu isuma kan bifa kana bifa yaadannoo lafa kaa'e. Gaafa Jimmaan dhaqnee wamtinuu jennee irraa jalqabne tokko nama keenyaan ati Oromoodhaa jechuutu. Maaliifi jedha Oromoon bara sana Oromoon jedhu kuni maqaan isaa hiika biraa qaba, maqaa tuffiiti. Inni naannoo keenyaa inni kaan Wallagga jedha, inni kaan Arsiidha jedha, inni kaan Qottuudha jedha, inni kaan Islaama jedha malee Oromoo maqaa jedhamu kun akka sabaatti bitaa mirgaa baharraa hamma kibbaatti kan walitti dhufee bara 1991 yoon jedhee nan dogoggora. Waa lamarratti xiyyeeffannee afaan Oromoo deebisuu, aadaa Oromoo guddisuu irratti ji'a 10 carraa arganne sana keessatti hojjennee bu'aan booda mootummaa IPRDF'n dhiibamnee yookiin cunqurfamnee gara biyyaatti alaatti baanee jechuu kooti yookiin gara dirree qabsootti haga tokkonis dirree qabsoo akka ilma Oromoo tokko qawwee baadhee bosona Guumaa Gaeraa keessa deemnee haalli bara sana jiru nu ajachuu rakkoo taanaan naannoo sanarraa dirqamee bara 1995 bara sana surataa adda bilisummaa Oromoo barbaachisaa bara 1995 bara biyya kana dhufu hoogganaa hayya duree adda bilisummaa Oromoo Jaallee Gadaasaa Dilbootu biyya kana ture. Jaallee Ibsaa Guutamaa ministeera barnootaa kan ture biyya kana ture. Dr. Taaddasaadhaaf Dr. Diimaa namoota hayyuutu biyya kana ture. Asumatti biyya kanaan wal barannee caasaa adda bilisummaa Oromootti ramadamnee hojii hojjetaa ture. Bara 1997-98 waggaa 10-15 dura yoo dudduuba deebinee ilaalle dhugaa isinii taanaan Oromoon kumaatamaatu biyya kana keessa ture. Caasaa adda bilisummaa Oromoo inni akka Tiboo'aa akka Tibooj hawaasi Oromoo jabaa ture biyya kana keessa. Oolee bulee caasaa adda bilisummaa Oromoo duukaa hawwisoo artistoota Oromoo bebbeekamoo jara Alii Birraa bara 1997 biyya kanatti affeerree jara akka Qamarii Yasuuf artistoota baay'ee biyya kanatti affeerree hawaasi Oromoo cimaadhaan utuu adeemaa turu rakkoon maaltu qoma isinitti fakkaata. Seenaa isinii madargaggeessa taanaan qabsaa'ota Oromoo keessa tooftaa adeemsa qabsoo
tooftaa adda bilisummaa tooftaa keessatti lolan nu baasamu qabsoo karaa nagaan nu baasa kanuma keessa jaarmiyaan tokkitti kallacha uummata Oromoo kan ture adda bilisummaa Oromoo tokkitti jaarmiyaa 2 3 4 5 ta'ee faffaca'aa dhufuun mooraan qabsoo biyya alaa keessa jirus inni biyya keessa jirus laamsha'aa dhufu jaarmiyaan itti aanee gaafa durbu adda bilisummaa Oromoo ture qaama ce'umsaa kan jedhamu ijaaramee Jeneraal Kamaal Gachuutiin ijaaramu 2008 jaarmaan biraa ijaaramee ijaaramuun jaarmolii adda bilisummaa Oromoo faffaca'uun hawaasi Oromoo immoo akka faffaca'u godhee faffaca'iinsa nuhii laafee qabsaa'ota wallolee mana manatti galee gariin keessan biyya alaatii dhuftanii waan hojjennee yeroo dheeraa isinitti dabarsine utuunuu isinitti kennin isin immoo bifa kanaan dardarri muuxannoo biyya keessaa qabdan irraan bifa kanaan yeroo ijaaramtanii isin argu gammachuu guddaan itti dhaga'ama. Egaa waan kitaaba kana keessa kaa'e baay'inaan kitaabicha keessa waan jiruuf jechuun kaasin xiqqoo gara Shanan Gibeetti deebisuu barbaada. Shanan Gibee bara 1878 bara 1878 fi hamma 1882 hedduu warra Goojjamootaa fi Shanan Gibee yookiin warra Goojjameetiif warra Shawaatiin saaxilame 1877 waraana Nugus Takle Hayimaanoot Adaal Tasammaatu horroon cabsee siibuu leeqaa cabsee buumaa geeraa cabsee gara buumeetti darbee bara 1882 immoo Raas Goobanaan bara 1882 gara waraana isa cabsee gara godina Jimmaatti dhufee waraana kana keessatti wareeraa lafaatiif jechuu uummanni Shanan Gibee warra Goojjameetii fi warra Shawaatii saaxilame. Bara sana gara Jimmaatti osoo deebine Atsee Minilik gaafa waraana isaa gara Jimmaa dhufu waraana qawwee 30 qaba ture. Jimma walitti qabamee abbootii qorootii wajjiniin ilaalee humna diinii qabu Minilik qabu ilaalee cabiinsa kan siibuu fi kan horroo kan ollaasaa kan buumeerra qabu ilaalee mootiin Abbaa Jifaar kara nagaatiin Atsee Minilikii wajjiniin fi kara dippiloomaasiitiin gar tokkorra gahee egaa bara sana keessa Abbaan Jifaar goota qofatu hin ta'in gamnummaa isaatiin gaaga'ama silaa Jimmarra waa durra ga'uu sanarraa darbee bifa kanaan ga'e. Bara 19 mootummaa Abbaa Jifaar booda naannoo sanas akkuma silaa adda isaanii kaaftee bara 1974 godina Sireenyu bulchaa jiru beektu 1974 Tsaa'uun Sillaasee bulcha ture. Obboleessi Tsaa'uun Sillaasee Ilubaa waliin bulchaa obboleessi sadaffaan dura taa'aa Gaaroo ture. Inni arfaffaan dura taa'aa Yabbuutii inni shanaffaan ture. Bara sana keessa uummanni Shanan Gibee ofirraa qabsaa'ee warroota Goojjamoota naannoo sana bulchan ofirraa kaasee bifa kanaan itti fufe. Qabsoo bara 1991 godina Jimmaa bara EPRDF geggeesse keessatti akkuma Oromoota kaanii uummanni Shanan Gibee dirree qabsoo buumaa geeraa keessa loluudhaan ijoollee 100 lakkaa'aman gara dirree qabsoo dhiha Wallaggaa fi kibba Oromiyaatti erguudhaan gama kaaniin immoo warra maqaa achitti of ijaaranii akkuma faannoo jedhamu kana gaallaa gadaa jedhanii of ijaaranii achi nama rakkisan sanaa warroota kana warra hogganoota ta'an uummanni keessaa ilaalee filatee magaalaa Gaarootti walitti qabamee warra kana qindeessanu haddaa qabnee uummata guutuu irratti mitten deebi'a. Uummata guutuu irratti mitten warra qindeessan irratti haddaa qabnee alagaarraan binnuu hin gurgurru inni jedhu sun bifa kanaan diin harka kennisiis jechuu barbaada. Walumaa galaa gara dhumaatti waan kitaaba kana keessa jiru waan waggaa 50 arge
harki torbaatamni saddeettamni waanan keessa darbeedha. Kanaaf immoo seenaa qabsaa'ota shanan gibee fi kan Oromoota biraa kitaaba kana keessa jira. Carraa kanaan gin akka dargaggeessaa sa'aatii qabdu ka dhaamsuma lama sadii qofan isinii dhaamuu barbaada. Dhaamsi koo inni jalqabaa mootummaan biyya kamittuu hin jijjiiramu. Jaarmiyaan siyaasaa hin dhalataa, hin guddataa, hin dulloomaa yookiin immoo jaarmoliin siyaasaa ni dogoggoru. Waan kana ta'eef kan hunda keenya walitti hidhu Oromummaa waan ta'eef ejjennoo polotikaa siyaasaatii ala akka Oromootti wal bira yeroo kamuu dhaabbachuu baay'ee barbaachisaadha. Kanan amaanaa isiniin jedhu. Inni lammaffaa kitaabni koo kun kan isin agarsiisu maalirraa kaanee maalan isiniin jedhu bara 1991 ati Oromoodha jechuurraa kaane hadda iddoorra jiru isinuu hin beektu. Kanaaf injifannoo waggootii 30 argaman keessa isa jiru eeggachaa yookiin tiksaa injifannoo isa hafeef qabsaa'uutu baay'ee barbaachisaadha. Gama kaaniin namoonni mana keessa jirtanu baay'een keessan dargaggeessa. Waan taataniif yeroo keessanitti gargaarama sooshaal miidiyaa xiqqeessa intigireeshinii fudhaa. Tan deebi'a si'an. Intigireeshin jechuun assimileeshinii dida. Garaagarummaa assimileeshinii fi intigireeshinii beektu. Intigireeshinii fudhaa, assimileeshinii dida. Intigireeshinii keessaa tokko immoo sa'aatii kabajuudha. Sira nama tokkooti maan ture faranjii tokkotu biyya Ingiliiziitii dhufeet Oromoon guyyaa lakkaa'u malee sa'aatii lakkaa'uu hin beeku nuun jedhe. Walgahii keessan gara fuuldureettis haga danda'ameen sa'aatiitti gargaaramuu yaala. Dhumarratti seera biyya kanaa kabaja. Kanas ni deebi'a. Seera biyya kanaa kabaja. Xumurarratti akka jaarsa tokkootti akka nama qabsoo waggaa 40 ture keessatti dhaamtan isinii dhaamu. Jenereeshiniin koo kitaaba dubbisa. Muuxannoo qabu. Hojii irratti immoo wal takaan wal dura dhaabbatan jenereeshinii kiyya jechuudha. Kanaaf wal dura dhaabbataa dogoggora keenyarraa barattanii isin immoo akka nu caalaa qabsoo jenereeshinii keenya fidee asiin gahe akka fiixaan baaftan amaanaa isiniin jedhaa. Waldaa shanan gibee warra koree kana keessatti bifa ho'aa kanaan kitaabni koo kun eebbifamu naa gootan waan kitaaba koo keessa jiru kitaaba irraa baruu dandeessu naa gootanii baay'ee galatoomaa badaa ulfaadhaa. Rabbi waliin nu haa jiraachisu. Galatoomaa. Amileedhaan karaa daa'umsa isaaniitti nuuf simadhaa. Abbaa eebba kitaaba har'aa kana kan ta'e obbo Habiib Abbaa Joobir baay'ee galatoomaa. Seenaa baay'ee irraa barannee jirra. Irraa barattanii jirtu heddeetu ni yaada. Galatoomaa.